الشمع هركفون دعوة تخيل جالة مواعي بالرأي دوسين دقي سمنا كانوا دوسين دقي سؤال اللي ساسباتي لولا سوداني في إثيوبيا جدتي هذه ماجرون نان ولا فعل فشاقة جامولو توني سوداني كبمو الجزيرة قباسة تجرا دبلة دوكنا بيانات دوسين لك تينك تسمبرانغا نمتا إن تبدأ وان تيسا رفا أكما جامسان تمان أبا إرّي سرني أنغو إسا بورتان دير فتشاجرو برنا فتنان أجائبا تن إساج إيسي چلوركتو غيارا غيت dhagayamaati jira kaabaa fi kibbaan qocalamaati jira aljaziiraan oduu daqiiqaa muraasa dura ganama kana tamsaaseen naannoo lafa qonnaa maqaadhaan alfashaaqaa jaamu 250 square kilomeetirii tan daangaa Itoophiyaa fi Suudaan jidduutti argamu to'annoo humna waraana mootummaa Suudaan jalatti akka oole aljaziiraan gabaaseeti jira lafti tun tanaan dura to'annoo raayyaa ittisa biyyaa jala kan turee fi qonnaan bultoota Itoophiyaatiin qotamaa kan ture hoggaa ta'u ammaan turas raayyaa ittisa biyyaa guyyoota muraasaan dura bakkicharraa kaafamuun isaatiin wal qabatee to'annoo humnoota waraana mootummaa Suudaan jalatti ooleeti jira. Ajajaan humna waraana Suudaan bakkicha to'atee yaada aljaziiraaf kanneen ammaan booda waraanni Itoophiyaa bakka kana akka to'atu hin hayyamnus jeeti jira. Lafa qonnaa kana irratti biyyoonni lameen kun yeroo baay'eedhaaf osoo waliif hin galin kan turan hoggaa ta'u yeroo dheeraadhaaf qonnaan bultoota gama biyyoota lamaanii jiran hidhattoota mootummaa kanaatiin miidhaan nurra gahaa jira jechuun himachaati turan. Dhimma kana ilaalchisee mootummaan Itoophiyaa hanga ammaatti ibsinni kanne tokkollee hin jiru. Lolli naannoo Tigraay keessatti gaggeeffamaa jiru akka biyyi jeetti baarlamaanaatti himetti namni nagaa hin ajjeefamne jaa jiraattonni naannoo sanii eeganii torkiin gallakkifameen namoonni nagaa jumulaan dhumuu gabaasaniiti jiru. Dabalata duukana Bayaan Abduu Jaliil akkasiin gadi simbiraanga. Lola naannoo Tigraay keessatti gaggeeffameen namoonni nagaa akka hin ajjeefamin hima mootummaan federaalaa. Haa ta'u malee jiraattonni kan himan ammoo faallaa kanaati. Mucaan warra malee hafee intala koomaa keessa jirti jaartiin ajjeefamte neenjaanis taateewwan miidhaa haakimaa fi jiraattonni balaa haleellaa waraanaa federaalaa magaalaa Maqalee irratti taasiseen irraa hafan waan himanidha. Ragaa baatonni kanneenis taateewwan magaalaa guddoo Tigraay Maqalee kan lafa jireenya mootummaa gara 500 taatee himan kunis waan ministeerri muummee Abiyyi haleellaa san ilaalchisuun himeen faallaadha. Muummeen ministeeraa opereeshinii waraanni federaalaa Sadaasaa 28 TPLF seeratti dhiyeessuuf kaabaa biyyattii magaalaa Maqaleetti fudhateen namni nagaa tokkolleen akka hin ajjeefamin paarlaamaatti himan. Waldhabdeen waggoota lamaaniif TPLF fi akkasuma mootummaa federaalaa jidduu ture hordofuun ministeerri muummee Abiyyi erga humnootiin Tigraay buufata waraana federaalaa naannoo Tigraay keessatti haleellaan gaggeeffameetii jira jechuudhaan himatanii booda tarkaanfiin akka fudhatamu Sadaasaa 4 bara 2020 ajajan irra caalaan wayita opereeshiniin gaggeeffametti maloonni kominikeeshinii hin turre amma tajaajilli bilbilaa harkatti waan deebi'eef BBC'n afaan Oromoo jiraattoota dubbiseeti jira. Nageenya isaaniif jecha maqaa isaaniis hin himne jecha BBC'n namootan dubbise kanarraa yeroo mirkaneeffatu. Kaaba Oromiyaa Walloo aanaa baatee keessatti lolli hammaatee itti fufuun halkan edaa gandi habaabiloo ja'amu ibiddaan gubachuun dhagameeti jira. Dabalata dukkana akkasiin gaditti simbiraan geenya. Kaaba Oromiyaa kutaa Walloo aanaa baatee gandi habaabiloo ja'amu humna addaa naannoo Anfaarii fi fixaaleeyyii Amaaraan sochiin babal'ifannaa lafaa gaggeessaniin gandi guutumattuu barbadooftee jirti. Lolli meeshaa gurguddaan deeggarame Oromoo Walloo irratti itti fufuudhaan guyyaa 7 lakkoofsiseeti jira. Uummanni keenya qonnaan bulaa meeshaa ofiin ittisuu malee meeshaa mootummaa naannoo tokko duraan dhaabbatu hin qabu ta'us lafa ifirraa gara itti dhiyeessu waan hin jirreef wareegamaa jira. Mootummaan naannoo Amaaraa federaalaa callisuun isaanii immoo lola kana keessaa harka qabaachuu agarsiisa jechuun jiraattonni komachaati jiru. Mootummaan naannoo Amaaraa uummata Oromoo Walloo kana saba naannoo kana keessa jiraatu kamiyyittuu nagaa fi tasgabbii isaa eegee hin beeku. Misoomaa fi diinagdee isaa fi deeggarsaa fi tumsa kamuu godhu takkaa hin agarre. Uummanni keenya humna shiftoota Anfaariin ajjeefamuu manni jalaa gubamuu qabeenyi isaa saamamaa jira. Lolli kun lola Oromoo Walloo naannoo sanii buqqisuu fi balleessuu waan ta'eef uummanni Oromoo hayyoonni Oromoo abboottiin amantii
amantii fi jaarsoliin biyyaa marti ummata Oromoo Walloof sagalee akka nuuf taatan jechuudhaan jiraattonni OIB'n dubbise dhaammataniiti jiru. Shamarreen Oromoo Taaddaluu Yohaanis yakka tokko malee mana hidhaa keessatti waggaa 2 dararamaa jiraachuu fi dhiibbaa dhiigaan dhukkubsachaa akka jirtu namni qaamaan dhagee dubbise ifa godheeti jira. Dabalatatu kana akkasiin gaditti simbiraan geenya. Shamarreen Taaddaluu Yohaanis yakka tokko malee humnoota maafiyaa Pippiin ittiin qabamtee erga hidhamtee waggaa 2 ta'utti jira. Shamarreen kun bara 2019 magaalaa Burraayyuu keessaa qabamtee hidhamtee amma bara 2021 seenutti jirra. Waggaa tokko dura Finfinnee Makalaawwii keessatti baatiilee hedduuf dararamoo turte. Achi booda gara Qaallittiitti dabarfamtee yeroo ammaa mana hidhaa Qaallittii keessatti hiraarfamaa jirti. Namni deemee gaafate beeku tokkolleen hin jiru. Rakkina haalaan ulfaataa keessa jirti. Namni huccuu fi wantoota jireenya namaa tokkoof barbaachisan geessee fi beekus tokkolleen hin jiru ture. Waggaa tokkoo fi baatiilee 6 ol dararama mana hidhaa fi gargaarsa namaa tokkollee dhabuutiin rakkoo akkaan hammaataa dabarsite. Ammallee namni waan ishee quba qabuyyuu hin jiru. Guutumattuu dagatamteeti jirti. Erga isheen hidhamtee harmeen ishee du'aan boqonnaa deemteellee sirna awwaalcha ishee irratti argamuu hin dandeenye. Abbaan ishees erga du'aan boqotee tureera. Shamarreen kun abbaa fi haadha dhabdee jirti. Obboleeyyan ishee ammoo fageenya kiiloomeetira 700 irraa deemanii ishee ilaaluuf humna hin qaban. Guyyaa har'aa muddee 20 bara 2020 humni tokko achi jiraachuu ishee dhaga'ee dubbisuun haala isheen keessa turtee fi keessa jirtu gaafatee ture. Namni kun haala itti ishee jirtuu fi qorqalbii ishee dubbisuun isheenis akkas jettee himatte. Ani yeroo ammaa gadda 5 keessaan jira jettee haala keessa jirtu himatte. Taaddaluun tokko yakka malee garee maafiyaan mana hidhaa keessatti waggoota 2 dararamaatiin jira. Lamaffaa harmeen kiyya du'aan boqottee sirna awwaalcha ishee irrattillee akkaan hin argamne roorrootu na hidheetti na uggure na dhoorke gadda keessatti of keessattiin boohaa jiraadha. Sadaffaa obboleeyyan kiyya godina Qeellem Wallaggaa aanaa Afilloo magaalaa Mugii keessatti argaman sababa kiyyatti humna addaa poolisii Oromiyaa fi riiphiin dararamutti jiru. Anaas as Qaallittitti na dararanii jiru. Obboleettiin keessan fidaa isheen shaneedha jedhanii Mugii keessatti obboloota koo dararu. Afuraffaa dararaa fi reebicha mana hidhaa kana keessatti waggoota 2 kana keessatti narra gaheen dhukkubaa dhiibbaa dhiigaatiin baay'ee rakkachaa jira. Shanaffaa waggoota 2 darban keessatti nama dhufee haala keessa jiru na gaafatu hamilee na jabeessuu fi yaadaan illee na deeggaru dhabuun qorqalbii na miidheeti jira jedhi Taaddaluun. Kaleessaa hooggantoota adda bilisummaa Oromootii fi gulaalessitoota baa'oo hidhuun gabaasaati turre. Sanirra dhaabbachuun adda bilisummaa Oromoodhaa ibsa baaseeti jira. Ibsa adda bilisummaa Oromoo baase Bayaan Abduu Jaliil akkasiin gaditti simbiraan ga'a. Mootummaan garee dhaaba badhaadhinaa qondaaltotaa fi miseensota adda bilisummaa Oromoo qaama tikaan ukkaamsuun hidheetii jira. Ibsa adda bilisummaa Oromoo muddee 20 bara 2020 baaseen akka armaan gadii kanatti simbiraan geenya. Humni dhaaba siyaasaa badhaadhinaa aangoo of harkaa qabu hokkara biyyattii keessatti dhaleessuun nagaa waaraa dhorkachuun yeroodhaa yerootti itti fufuun lammiilee haalaan yaaddeessaa keessa galcheeti jira. Waggoota 2 walakkaa darban kana keessatti Dr. Abiyyiin kan durfamu paartiin badhaadhinaa kan aangoo of harkaa qabu qondaaltota miseensotaa fi deeggartoota dhaabbilee mormitoota hidhaa ajjeechaa fi akkasuma hiraarsaa fi hojii idilee isaanii akka isaan hin hojjenne dhorkataa tureeti jira. Keessattuu qondaaltota miseensota adda bilisummaa Oromoo 10,000 ol ta'an bakka isaan itti hidhaman kan beeynuu fi gariin ammoo bakka isaan itti hidhaman kan hin beeyne hidhatti ugguru hojii ijaarsaa sirna dimokiraasiidhaa danqaa ta'uu kan hunduu hubatudha. Yeroo ammaa kana hawaasni addunyaa fi lammiileen Itoophiyaa hidhamtoota siyaasaa akka gallakkifamanii fi mariin biyyoolessaa utubamee nagaan waaraan akka dhalatu dhiibbaa godhuun gaafataatii jiran. Kanatti gareen aangoo of harkaa qabu hidhaa cimsaa tarsiimoo humnaa qawween ukkaamsanii bulchuu filannoo
godhatee itti fufaa jiraachuun hubannam. Ibsi kun akkana jam akkuma baraman armaan dura miseensota keenya irraa gahaa ture guyyaa muddee 20 bara 2020 qaamni tikaa mootummaa aangoo of harkaa qabu qondaaltota hojii jaarmiyaa adda bilisummaa Oromoo fi gaazexeessota arraata dhaabbichaa kan tahan 10 ukkaamsee mana hidhaatti darbateeti jira. Noonni tikaa garee badhaadhinaa kun ganamaan manneen jireenya isaanii humnaan seenuun mana sakata'uudhaan qabeenya dhuunfaa isaanii dokumantiilee garagaraa akkasuma qabeenya elektirooniksii adda addaa kompiitaraa fi bilbila harkaa fudhataniiti jiran. Miseensotaa fi qondaaltota adda bilisummaa Oromoo gaazexeessota arraata dhaabichaa Saabaa'oo dabalatee tokkoffaan Muhammad Raggaasaa Firaa'ol Jaallataa miseensa gumii sabaa fi dubbi himaa adda bilisummaa Oromoo kan ta'an inni lammaffaa Murataa Sabaa Malkaamuu Danuu miseensa gumii sabaa adda bilisummaa Oromoo kan ta'an inni sadaffaa Ayyaantuu Bulchaa Saabaa'oo irraa isinis gaazexeessituu Saabaa'oo kan taate afuraffaanis Ibsaa Gaaddisaa Saabaa'oo gaazexeessaa Saabaa'oo kan ta'e shanaffaanis Dr. Gadaa Oljiraa itti gaafatamaa waajjira hayyuu duree adda bilisummaa Oromoo jaaffaan yeroo isaan hayyuu qindeessaa jaarmiyaa adda bilisummaa Oromoo naannoo Finfinnee torbaffaan Tumsaa yookiin Asaffaa Fiqaaduu qondaala jaarmiyaa adda bilisummaa Oromoo saddeettaffaan Gurmuu Ayyaanaa Ballee adda bilisummaa Oromoo sagalaffaan gaazexeessaa Kuusaa qindeessaa jaarmiyaa adda bilisummaa Oromoo Koonyaa Mandii qonnaffaan Liidiyaa Alii miseensa jaarmiyaa dubartootaa kan ta'an bakka hin beekamnetti fudhatamaniiti jiran. Yeroo ammaa kana Itoophiyaan rakkoo nageenyaan dhidhimaa keessaa hin baane keessa seentee argamti. Nageenya dhabuu naannoo Oromiyaa lola kaabaa biyyattii Tigraay keessatti deemaa jiruu fi rakkina tajaajila namoomaa Human Rights Crisis mudatee jiru hokkara mootummaa naannoo Beenishaangul Gumuz keessatti deemaa jiru rakkoo nageenyaa uummattoota kibbaa gidduu deemaa jiru gaafii daangaa biyya Suudaanii fi Itoophiyaa jidduutti deemaa jiruun biyyattiin rakkoo nageenyaa fi diigamuu cimaa keessa galchuutu argamaa jira. Rakkoolee biyyoota ollaa fi rakkoo nagaa keessatti biyya kana keessa jiru hamaa ta'ee jirutti paartiin aangoo of harkaa qabu filannoo biyyoolessaa bara 2021 deemsisa jee labsaatii jira. Kun ammoo fakkeessuun malee haala hamaa akkanaa keessatti filannoo gaggeessuun kan yaadamu miti. Akka hubannoof ta'uuf malli lammiilee biyyattii irraa ka'aa jiranitti paartiin aangoo qabatee biyya bulchaa jiru kun jaarmiyaalee mormitoota filannoo keessaa baasee ofii filachuu qofaaf akka qophaa'aa jiru ibsa. Kun ammoo ifatti qaama aangoo afaan qawween nama bulchutti akka geessu ifaadha. Uummanni Itoophiyaa waggoota 50 dabraniifis kan ittiin bulchaa turan humna qawween sodaachisamaa ta'uu kanuma beekamudha. Paartiin biyya bulchaa jirus carraa nagaa waaraa dhabuun biyyattiin dhimma ba'uun sirna biyya tokko afaan tokkichaan kan jedhu tarsiimoo akeekaa siyaasaa isaa dhugoomsuuf raawwataa jiraachuu mul'isa. Kun ammoo biyya sabadaneessa taate kanaaf nagaa fi tasgabbii lammiilee jidduu jiraachuu maluuf yaaddoo fi danqaa guddaadha. Adda bilisummaa Oromoon hawaasa addunyaa fi lammiilee Itoophiyaa adeemsi paartii badhaadhinaa kun gara dhidhimsa siyaasaa keessaa bu'uu hin dandamannetti akka geessaa jiru jala murree akka hubachiisu feena. Maayii irrattis paartiin aangoo of harkaa qabu kun hidhamtoota humnoota siyaasaa kanaan dura hidhatti darbataman hunda akka haal duree tokkoon gadhiisuu cimsinee gaafanna. Hawaasni addunyaa keessattuu waahiloonni mootummichaa ta'an mootummaa Awurooppaa gamtaa Afrikaa fi humnoonni falmitoota mirga dhala namaa hunduu dhiibbaa gochuudhaan akka hiikaman taasisan ABO cimsee gaafata. Sablammiin Itoophiyaa hundaaf addatti ilmaan Oromoo fi akkasuma lammiileen Oromiyaa ammoo gocha kana tokkummaadhaan wal bira dhaabbachuudhaan akka hidhamtoonni siyaasaa hiikaman falmatan dhaamsa hunduu nagaa waaraa argamsiisuufis ta'ee marii nagaa waloo laleessuuf geessa akka bahatu dhaammanna. Injifannoon uummata bal'aaf adda bilisummaa Oromoo muddee 20 bara 2020 Finfinnee. Oduu biyya alaa keessa United Kingdomitti gosti vaayirasii koronaa to'annoon ala ta'ee fi saffisaan daddarbuu mul'achuu isaatiin Awurooppaan imala dhorkuu gabaafteeti jirti. Dabalata dukkana Maamud Abdusalaam akkasiin gadi simbiraan ga'a. Biyyoonni Awurooppaa gosa Covid haaraa United Kingdomitti argameef jecha imala dhorkan. United Kingdomitti gosti vaayirasii koronaa to'annoon ala ta'ee fi saffisaan daddarbuu mul'achuu isaatiin biyyoonni Awurooppaa dhorkaa imala
kaa'anii jiran. Ayirlaand, Jarman, Faransi, Taayilaanii fi Neezerlaand akkasuma Beeljiyeem balalii gara Yukireenitti taasifamu adda kutanii jiran. Tarkaanfiiwwan kanneen garaagarummaa kan qabanii fi jalqabarraa yeroo muraasaaf kan turan ta'anis gama Faransaayeen imala bishaanirraa taasifamus ni dabalataa jiran. Walga'iin Awurooppaa wiixata ganama taasifamu deebii qindaa'aa kennuu irratti ni mari'ata jedhameetis ni eegama. Dhibeen haaraan kun Laandanii fi kibba bahaa Ingilaanditti ariitiin tatamsa'aa jira. Muummeen ministeera Biriteen Booris Johnson dhorkiiwwan 4 naannolee sanatti kan labsan yoo ta'u kabajaa ayyaana qilleef jecha dhorkaa lallaafachuuf tures akka iddootti deebi'u taasifamuu beeksisanii jiran. Aangoonni fayyaa biyyattii gosti COVID-19 haaraan kun hammaataa ta'uusaa yookaan talaalliiwwan kennamaniif amala addaa agarsiisuu isaaf ragaa qabatamaa hin jiru yoo jedhanis vaayirasiin kun parsantii 70 isa duraa caalaa kan daddabru ta'uu mirkanaa'ee jira. Ministeerri fayyaa United Kingdom Hat Hanko gosti vaayirasichaa haaraan kun to'annoon ala ta'eera. To'achuun nurraa eegama. Balaa haalaan rakkisaa ture kana daran rakkisaa taasisuun dhumuu fi jechuudhaan dhaaman. Tole egaa daawwattoota keenya kabajamoo fi jaallatamoo oduun qabannee isinii dhiyaannee asirratti raawwatama. Hanga oduu biraa walitti deebinu nagaan nuuf tura.